Tanda watto Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kanaa qabanne dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaa istuudiyoo Finfinnee irraa isinitti himnaa kan oduu isinitti mu'an Abrahaam Birruuti. Gochi tibbanaa magaalaa Buraayyuutti muddatee qeerroo fi uummata Oromoo kan bakka bu'uu miti jedhan jiraattonni magaalaa Buraayyuu. Gareelee ergama qaama biraa baachuun magaalichatti hokkara babal'isuuf socho'an to'annaa jala oolchee qorataa jiraachuu caasaan bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Buraayyuu beeksisee jira. Yihuun Ingidaa gabaasa dabalataa qopheessee jira. Magaalaa Buraayyuutti hokkara tibbana uumameen lubbuun namaa darbee namoonni buqqa'aniiru. Gochi Buraayyuutti ta'e kun qeerroo fi uummata Oromoo bakka hin bu'u jedhan jiraattonni magaalaa Buraayyuu hiriira ba'uunis gochicha balaaleffataniiru. Gochi raawwatame kan qaamoleen fedhii siyaasaa isaanii guuttachuuf socho'an raawwatanii fi bu'aa miidiyaalee uummata Oromoo irratti ilaalcha jibbaa calaqqisiisaniiti jedhu. Gochi Oromoo miti warra gimboo sabaatti qindeessee qindeesse isaanii ragaa wajjin ragaa qabatama wajjin uummanni magaalaa keessatti hiriira ba'eera. Hiriira har'a Finfinneetti ba'amee ture irratti gocha raawwatame qeerroo aktiivistoota Oromoo fi uummata Oromoo wal qabsiisuuf yaalameera. Gochicha duubaa kan jiru garuu qaama biraati jedhan itti gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Solomoon Taaddasaa. Gochaan kun uummata Oromoos qeerroo Oromoos qaama garbiraa kan bakka bu'u miti. Uummanni kun aadaa duudhaa walii kabajee waliin jiraachaa ture. Adeemsa dhufe kana keessatti rakkoon tokko hin jiru. Taanaan qeerroo fi uummanni as jiru kun uummata kana akka biraan deemne rakkoo keessa akka hin galle faana deemee dadhabuudhaan baga duraa deemtan odoo hin taane maan duraa deemtanii itti bu'ee nu biraa deemuu qabdan jedhee hambisuudhaaf yaaliin hin goone hin jiru ammallee. Qaamolee bifa qindaa'een magaalichatti hokkara uuman to'annoo jala oolchaa jiraachuu ibsuun qaama gochicha duuba jirus hatattamaan qulqulleessinee uummataaf ifa goonaa jedhaniiru. Tiimiin muraasni nama 99 jira qabu garaagaraa keessa socho'aa ture hojii tasgabbii uummata tasgabbii hojjechaa turanii humni bobbaasan jira humna bobbaasan kana tiimii tokko kophaatti adda baasnee qorachaa jirra to'annee to'achuu kana qofa osoo hin taane kan kanaan wal qabatee jiru mana tiimiin gara biraas bal'inaan xiinxalamee tosee irratti dhiyaatuudhaaf beekamaa jiru jechuudha qo'achaatame. Miidhaa qaqqabe kan saba tokko qofa irratti fuulleffate fakkeessuufis yaalameera. Kunis dhugaa jiru kan hin mul'isnedha. Dhalattoonni Oromoo hokkara mudateen lubbuun isaanii darbes jiru jedhan. Miidhaa qaqqabe kan saba tokko qofa irratti fuulleffate fakkeessuufis yaalameera. Kunis dhugaa jiru kan hin mul'isnedha. Dhalattoonni Oromoo hokkara mudateen lubbuu isaanii dhaban jiru jedhan obbo Solomoon. Nageenyi magaalatti bakkatti akka deebi'u lammiileen buqqa'an akka dandamatan uummata waliin walta'iinsaan hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Walitti bu'iinsa naannoo Buraayyuutti uumame mormuun dargaggoonni Finfinneetti hiriira ba'anii jiran. Hiriira kanarratti agarsiistuuwwan sirna federaalizimii biyyattii mormanii fi dhaadannoowwan qeerroo fi aktiivistoota Oromoo akkasumas poolisii Oromiyaa balaaleffatan dhaga'amaa turan. Mootummaan nageenyaa fi tasgabbii uummataa eeguuf jecha tarkaanfii barbaachisuu ni fudhataa jedhan koomishiniin poolisii federaalaa. Koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal ibsa yeroo irratti kennaniin mootummaan obsa daangaa hin qabne qabaachaa turuu eeruun ammaan booda garuu qaamota humnaan seera dhablummaa babal'isaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuuf akka dirqamu himanii jiru. Hokkarri amma adeemaa jiru maqaa dhaabbilee siyaasaa lamaan kan qindaa'e akka ta'es eeranii jiran. Paartileen gocha kana duuba jiran eenyu akka ta'an garuu wanti eeran hin jiru koomishinarichi. Guyyoota sadeen darbanitti Buraayyuu fi naannawaa isiitti jeequmsa uumameen yakkamtoonni hedduun to'annoo seeraa jala oolfamuu isaanii eeruun qabeenyi uummataa jalaa saamamee ture walitti sassaabamaa akka jiru himanii jiru. Walumaa galatti Buraayyuurraa shakkamtoonni shira kana keessa harka qaban jedhaman kanneen 300 hanga 400 ta'an to'annoo jala oolfamanii jiru jedhan.
Magaalaa Finfinneettis shakkamtoonni 300 qabamanii akka jiran himanii jiru. Magaalaa Finfinneetti qaamonni maallaqni kaffalamee fokkara kanarratti hirmaannaa isaanii akka itti fufuu qaban xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed dhaamanii jiru. Maqaa qeerroo gaarii balleessuuf qaamoleen garaagaraa shira xaxaa akka jiran eeranii uummannis kanarratti dammaquu qabaa jedhan. Obbo Jawaar Mohaammed Yuunivarsiitii Haramaayatti uummata godina Harargee ba'aa waliin wayita mari'atanitti kan kana jedhan. Paartileen siyaasaa biyya keessa turanii fi biyya alaatii galan qaamoleen biyyattii gara jeequmsaatti oofuuf yaalan akka jiran dubbatanii jiru. Paartileen kunneen ibsa waliinii gaazexeessitootaaf kennanii jiru. Ibsa isaanii kan hordofe riippoortar keenya Abdusalaam Hasanii. Rakkoo nageenyaa magaalaa Asallaatti mudatee gara wal dhibdee sabaa fi amantaatti jijjiiruuf qaamolee socho'antu jiru jedhe waajjirri bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Asallaa. Guyyoota lamaan darbanitti rakkoo magaalichatti mudateen wal qabatee miidhaan lubbuu namaarra qaqqabe akka hin jirre itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Shamsaddiin Mahammad himanii jiru. Haa ta'u malee namoonni miidhaan qaamaa isaa mudate jiraachuu eeran. Magaalaa Asallaatti har'as hiriira mormiitu ture. Hiriirri ba'ame irra jireessaan gaaffii bulchiinsa gaarii irratti kan fuulleffate kan jedhan obbo Shamsaddiin rakkoon jiru karaa nagaan deebii akka argatuuf waliigalteerra gaamuu ibsanii jiru. Hiriirichis bifa nagaatiin xumuramee jedhan rakkoon mudate karaa nagaan furmaata akka argatuuf abbootiin gadaa maanguddoonnii fi abbootiin amantaa waliin hojjetaa akka jiran eeranii jiru. Qaamolee dhimmicha gara walitti bu'iinsa sabaa fi amantaatti jijjiiruuf socho'an adda baasuuf itti fufiinsaan kan hojjetamu ta'uu himaniiru jechuun kan gabaase riippoortara keenya Yihuun Ingidaati. Leenjifamtoonni kolleejjii poolisii Oromiyaa Sanqalleetti miidhaman damdamatanii gara mooraa leenjitti deebi'uu isaanii koomishiniin poolisii Oromiyaa beeksisee jira. Namoonni kolleejjichatti leenjii poolisii fudhataa turan 2,000 caalan fulbaana 16 halkan irbaata erga nyaatanii booda of wallaalanii dhaabbilee fayyaa naannootti guuramanii turan. Ka'umsi balaa kanaa qoratamaa akka jiru koomishiniin poolisii Oromiyaa himee jira. Miseensonni poolisii balaaf saaxilaman hospitaalota waliigalaa Amboo, Gudarii fi hospitaala riferaalaa Ambootti tajaajila yaala dura argatanii jiru. Abbaan adeemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Sooriin bilbilaan OMN akka himanitti sababa kanaan miseensi poolisii lubbuun darbe hin jiru. Daayirektarri meedikaalaa hospitaala waliigalaa Amboo Dooktar Guddisaa Dagafaa gama isaaniitiin namoonni balaaf saaxilamanii gara hospitaala isaanii dhufan damdamatanii deebi'uu himan. Tajaajila kolleejjii keessatti isaan barbaachisuufis ogeessi fayyaa gara kolleejjichaatti ergamuu ibsanii jiru. Ka'umsa balaa kanaa baruuf samunni gara hospitaala Paastar ergamuu himanii jiru. Hayya daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kanaaf